COVID-19 silaa fiduu baate osoo silaa sababaan COVID-19 jennee hawaasa silaa galchuu baanne manatti filmaatni osoo silaa gaggeeffame sila arraan tana ni mo'atamne jechuusaati beek. Maaliif yeroo COVID-19 dura dhufu san Jawaar Mohammad Faani sidhaan jiran dhaabni siyaasaa hedduutu waajjira hedduu bakka hedduu keessatti dhaabbatee sochii guddaa godhaa ture jechuudha. So maqaa COVID-19 hawaasni akka sochii hin goone, walgahii hin goone, wal keessa hin deemne hawaasni manatti galaa ture jechuudha. Dhaggeeffadhaa dubbii tana. Wanni inni jee osoo COVID-19 silaa dhufuu baate Rabbiin silaa COVID-19 kana nuu buusuu osoo baate silaa arraan tana as hin jirru qaata silaa filmaanni godhame kan mohatee nuti illeen harraameen jechuusaati. Kana hubadhu tafsiira biraan qabu. Maana biraan kenniniif yaa jabbiilee biltsiginna maana biraan kenniniif namtichi maafiyaadha fir'aawna namtichi fir'aawnaan sin jee obboleessoo osoo silaa COVID-19 dhufuu baate je silaa filmaanni gaggeeffame maaliif Jawaar Mohammad Faa hidhaan jiran Baqqala Garbaa hidhaan jiran ABO'n hidhaan jirtu dhaabni siyaasaa kan Oromoo arraan tana gartee Oromoon abdii irraa qabu hundinuu yeroo san hidhaan jiru jechuudha. Osoo silaa COVID-19 dhufuu baate filmaanni silaa gaggeeffame nu dhumattee je maaliif hawaasni jaalala isaatii fi fedhii isaa kan inni ABO fi KFO'dhaaf qabu arginee turre. Sun san maal jeebee tahaasoo biraa keessatti akkasuma san keessatti adda durummaadhaan kan nuti barbaadaa turre qulqulluudhaan paartii keenya kan badhaadhinaati je akkatti dhaabilee siyaasaa gufachiisnee shira adda addaa xaxnee rakkoo adda addaa biyya keessatti argamsiisnee dhaabni siyaasaa akka inni gufatee hin milkooyne taasisnee je jara keenya gurii gurraa fudhadhu dhaggeeffadhu. Amma immoo je filannoon taasifamu dhiisuun haala duraan ture irraa waan badaan akka hin uumamneen dhaggeeffadhu. Filannoon akka filannootti fudhannaa je ammaan tana. Maaliif amma namni isaan dorgomu hin jirre? Namoonni silaa mormitoonni siyaasaa hundi hidhaa jiranii miti. Kanaafuu filannoo akka fedhe gaggeessuu danda'a. Akkas qofaa miti dhaggeeffadhu. Akkuma beektan je qaamni ana nama siyaasaatii fi ani nama siyaasaatii of hin jiru jecha isaati Abiyyi ija kana qaamni ani akkuma beektanitti je ani nama siyaasaatii of hin jiru ani aktivistiidha of hin jiru aangoo qabachuuf hojjechaa jiraa je namni ani qaama siyaasaatiif of hin jiru namni ani gartee aktivistiidha of hin jiru aangoo tana qabachuudhaaf hojjechaa jiraa je of course aangoo bar wanni qabataniif hojiidhaaf osoo Abiyyiin arraan tana hojii isaa akkuma kaleessa gaafa dhufe san baallamanuu seenee ammatoota 27 rakkoo ummata Oromoo irra geessisanii ol rakkoo san ummata keenya irraa baasnee kan hin dhamne irraa baasnee biyya kana gartee gara siyaasaatiin gara diinagdeetiin gara amantiitiin gara hundaatiin duratti ceesisna silaa je'ee silaa gara nagayaatiin rakkoo malee osoo jees Abiyyi amata 10 miti amata 30 filachuu danda'a hawaasni. Abiyyi irraa namni rakkoo wanni inni qabu bar dirree siyaasaa dhiphisuusaa dimokiraasii inni gartee afaaniin lallisee keessaan immoo nama cunqursuu isaa nama ajjeesuu isaa nama hidhaan hidhuu isaati malee namni aktivistii ta'e qaama siyaasaa fedhetee nuti nama haqaan biyya bulchu nama namaa sa'aaf tolu abbaa fedhe ta'u amata 50 illee ni bulcha jooni bulche hawaasni ni filata. Abiyyi immoo wanni namni isa didaa jiruuf ol aantummaa amantii tokko ol aantummaa siyaasaa tokko ol aantummaa afaan tokko ol aantummaa alaabaa tokko ol aantummaa saba tokko ol aantummaa afaan tokko kana lallisa. Ammallee sirna nafxanyaa nutti gad deebisuu barbaada.
inumaa sirna nafxanyaa daran sirna isaa kanaatu rahama dhageeffadhu kanaafuu maal jee waan ammana sodaachisu keessaa jee abiyyi jabeek waan ammana sodaachisu keessaa filannoo kanaan aangoo qabachuuf kan dorgoman namoota siyaasaa paartiilee siyaasaa miidiyaalee hamma yaadamu oliin dhiyoodha biyya dhiyoorraahis biyya fagoorraahis biyya keessas biyya larraahis wanni na sodaachisu jedhan qaamni siyaasaa qaamni miidiyaadha anaa waliin wal dorgomee namoohaturra wanni na sodaachisu hin jiru jechuudha dhaggeeffadhu kan fagoorraa jirus kan biyya keessa jirus duba kun maal qaba namni dorgomee yoo gartee harfaa isaatiin dandeettii isaatiin moote maal badiin isaa achuma naawsi boodarra maal jebeeta ammaan booda jee waggootan 10 dhufanitti eenyullee haa ta'u abbaa fedheefillee waggoota 10 as deemaniif aangootiyya mootummaa ta'uu kiyya kana nam takkaafillee hin kennu mootummaa abbaan fedhellee mootummaa ta'uu hin danda'u yaa dhaggeeffadhu boo waggootan 10 as deemaniif amma waggootan je 10 dhufanitti eenyullee mootummaa ta'uu hin danda'u jala muree je irraan sii deebi'a dhaggeeffadhu boo kun lol yoo sii galee afaan oromootiin dubbisi dhageessa amma waggootan 10 as deemaniif eenyulleen mootummaa ta'uu hin danda'u my friend amma dubbiin qabxiin guddoon teenyaasi mee rabbii sodaadhaati mootummaan tokko akkamitti jecha kanaa labsa waggaa 10 guutuu anaatu bulchaa abbaan fedhe aangorraa na buusuu hin danda'u je hamma waggootan 10 dhufanitti eenyullee mootummaa ta'uu hin danda'u eenyullee mootummaa hin danda'u eenyu waa kun rabbiidha rabbii sodaadhaati eenyu inni abii eenyu kan mootummaa namaa kan eenyu kan nama shaab rabbiin quraana keessatti maal jedha nuti quraanumaan ragaa keenyarra dhaabbannee deebisnaaf قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أبي رجف آية ربي سورة آل عمران كيسة ربي وانسنجو يا محمد جيجين بربو قل اللهم يا ربي جيجين يا الله يا محمد مي جيجين يا الله قل اللهم جيجين قل اللهم مالك الملك يا موتي موتوتا جيجين بر قل اللهم مالك الملك الله أكبر الله أكبر أبوسي فين بنايات ربي تلي رجيفت المام بيبي جبيلين بالزقنا رجيفت دامي آيات مربي خنا اللي دقتني بريسين نمتش أمتا قداني أنا ملي أنقر نمتك رفو هندن دو جو الله أكبر الله أكبر بر زمان خنا آيات إجاني سنقرسيس نمالي قرآن حفظون كيتو شكي رافيتو ولولو نورتك أراتها فايتنمي بر إسنين قرسيسا والرب جي سبحان الله سبحان الله سبحان الله قل اللهم مالك الملك يا محمد يا نبي محمد بر جئي جين بربو موتمان كربي تي جئي جين بر موتمان كان أبيتي متي موتمان كيتي متي موتمان كان نم تقوتي متي كان شاروس أجيفت هنو آية هنو سورة آل عمران بر جريني الدنيا كوني قرآناتو سياسة هو جنجيز هنجنو دبين سيقالو دب دبر لال كونو بكا هنا قرتا قل اللهم يا محمد قل جئمي
اللهم يا ربي مالك الملك يا موتي موتوتا يا خموتم ما دتشي في سميها الرفتي أركاك أبدو جئي جان بر يا محمد أكس جئي جان يا ربي يا موتي موتوتا يا موتي عالما يا موتي دتشي في سمي تؤتي الملك يا ربي أتما خموتم أنا ما خني تجاب الرب سبحانه وتعالى ما أكس جئي جان بر أكس جنبونتي أبي موتم ما أنت يتيمتي موتم ما أنت ربيتي سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر تؤتي الملك كم موتم ما نما كنو رب الله موتي موتوتا إسك أفجا ربي سبحانه وتعالى تؤتي الملك موتم ما سيتنا ما خنا جا ربي سبحانه وتعالى من تشاء نما أتي برباد نما أتي جالت نما أتي أفيكيتي برباد سيتنا ما كنا يا ربي جابر سبحانه وتعالى تؤتي الملك سيتو كان نجي ربين ilmaan jabbiileen bilsiginnaatuni abiyyutu mootii namaa kanna jettanii yotti amantan aayata rabbii kanatti kafartanii jirtan namtichaan kun mootummaa kanarra isa malee namni biraa taa'uu hin danda'u mootummaan kan isaa qofa yoo jettan wallaahi aayata kana kafartanii jirtan tu'til mulka eenyu kan mootummaa namaa kannu eenyu kan mootii nama godhu eenyu kan nama shuumu rabbiin ana qofa jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala abiyyi angorra taa'e amata kudhaniif ana malee nam takkalleen biyya bulchuu hin danda'u jechuun kuni seera addunyaatii fi seera rabbiin uumamaan rabbiin qur'aana keessa dubbateellee wal faalleessaa jechuudha. Tu'ti mulka man tashaa abbaa fedheef rabbiin mootummaa anaatu kan najaa rabbi subhaanahu wa ta'ala. maal jee watanzi'u mulka yaa Muhammad jeen ammallee atuma yaa rabbi kan gartee mootummaa namarraa fuudhu kan mootummaa namaa kan fuudhellee kan shaaru kan mootummaa tokkollee gad buusu rabbiin anuma ja'a kan kursiisu ana ja'a kan buusus ana ja'a rabbi subhaanahu wa ta'ala watanzi'u mulka mimman tashaa mootummaa abbaa feetirraa fuutee saayita mootummaa nama feetirraa illee gad buusta ja'a rabbi subhaanahu wa ta'ala ni shaarta abbaa feetillee watu'izzu man tashaa allahu akbar abbaa feetillee atiitu jabeessaa jira rabbiin namni jabeenyaa fi dandeettiillee namaa kanu rabbiin mootiin moototaa rabbii qofaa jedhi jeen namni Muhammadin alayhi salaatu wassalaam aboo qur'aanni bar bulchiinsallee dubbatee jira bar siyaasaa isin bocaltan tana siyaasaa qur'aanaan lakkistanii bar tanaaf dubbiin dachii fi sabni isin garagaltee bar obboleessoo yaa akhi siyaasaa barachuu barbaaddaa qur'aana dubbisitee miti siyaasaa baaxila abiyyi dhiise obboleessoo keessattuu ati namni ana muslimeef hin jettu qiblatti garagaltee salaattu namni rabbiidhaaf salaatu akkamitti abiyyiidhaaf salaatu obboleessoo rabbi jeeti لا حول ولا قوة إلا بالله وتذل من تشاء يا ربي أبا فيتيس أتيتو تكيسا جئين نمني نما تكيسو ربي نمني نما جبيسو ربي أبي أرانتنا إسا نما تكيسا إفسه قوفا جيسني كان أكنس قوني أكستاتو أبليسو أمة إسلاما كيستو غرا قرآن دي بيا مال جيبو در ربي بيدك الخير يا محمد جيجين والنقارين تولتن هندن وحرك ربي جرتي جيجين إنك برئت يا ربي على كل شيء قدير وان هندرت دندها رأتي ربي سبحانه وتعالى بل سنقف جي ربي سبحانه وتعالى رجي فرد جمانبو تولج الليل في النهار جين يا ربي أتي قرتي خان هلكن قيا فوده هلكن كيسنك تولج نين سينسيستا في النهار قيا كيسا الليل هل كان فوتي قيت نيتا تولج الليل في النهار هل كان سيتو اوفي قيا فدا وتولج النهار في الليل هل كان قياراس فوتي سيتو غرق هل كان تقرا ايه مي انغون النكبو مي انغو يو قباتي ابيين مي هل كان تكو هادي ريسو مي هل كان متكو هادي ريسو الملك ملك لله خنافو وبلينكو كان فغو في دي هوجرتن ربي خيسان سودادا نمتيجي خنا الرجال ديبيا نمتيجي كون فرعون مي ربي صداد داتي نمتيجي بشار الأسد جام نما مسلمة سوريا دا كمان تمين أجيسي كم إبا أولين أجيسي نما كمان إبا ميكا مليونة ميكا بك أجيسي مليونة ميكا أجيسا نمتيجي أكاشي خليسة هيريرا بي إثيوبيا سان كيستي هيريرا كيستي فوتو الأسد بشار الأسد ربي صداد داتي بشار الأسد إسنين غرسيسا نمتيجي خنا يجون
namticha kana jechuun nama miliyoonotaan nama kumaantama meeqa ajjeese jechuudha. Namticha kana kaleessa biltsiginnaan Bashaar al-Asad footoo isaa addabaabayitti qabattee istaadiyeema Itoophiyaa keessa qabattee deemaa jirti jechuudha. Namtichi kun nama ulamaa meeqa ajjeese? Namtichi kun nama hayyoota meeqa ajjeese? Namtichi kun nama ilmaan xixiqqaa keemikaalaan ajjeese? Nama gartee biyya Shaam biyya Suuriyaa tana weerarse? Namticha kana waliin kaleessa footoo isaa qabattee lammiin Itoophiyaa hiriira baate jechuudha. Ummata keenya namtichi kun diktaatara guddaadha. Namtichi kun diktaatara guddaadha. Akkamitti xiqqoollee rahmatan qabdu hin sikkunnoytu nama miliyoonoota meeqaan nama ajjeese. Mootummaa Itoophiyaa kaleessa isa deeggaruudhaaf footoo isaa qabatee isaa waliin jirra jedhee dirree Itoophiyaa guddoo san irratti gabbahan jechuudha. Ummata koo maal taatan rabbi sodaadhaati. Rahmanni qalbii keessan keessaa xiqqoollee fudhame. Yoo rahmanni isin keessaa fuudhamee jiraate Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wa sahabticha tokko maal jedhe? Ilmoo yataamaa deemiti mataa qaqqabadhu jeen Rabbi rahmata si keessatti uumuu danda'ati. Kanaafu mootummaa kooministii kan Chaayinaadha. Mootummaa kooministii Chaayinaadha mootummaa akkasii waliin gartee deeggaruun takka. Putin namticha biyya Raashiyaa bulchaa Raashiyaadha. Namtichi kunillee namticha Bashaar al-Asad deeggareerraayi. Musliimoota kumaantamii miti miliyoonotaan ajjeesan ummanni kun. Mootummaa akkanaa waliin kaleessa dirree baatanii biltsiginnaa kaleessa dhaadheessaa oltan jechuudha. Amaa tastahyuuna min Allah. Fuula Rabbii dura dhaabbattanii maal jechuuf deemtan? Wallahi isiniif hin gadde. Wallahi isiniif hin gadde. Namoota namooma hin qabne, namoota addunyaa weerarsaa jiru, ilmaan muslimaatii fi kiristaanaatii fi xiqqaa fi guddaa ajjeesaa jiru, ilmaan boombii keemikaala gartee nama ajjeestuun keemikaala badaadhaan ummata fixaa jiruun gabbaatanii kaleessa footoo isaanii qabatanii dirree irratti gabbaatan immiyyee waliin jechuudha. Rasuulli Rabbiin Quraana keessa maal jedhe? فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا جا ربي سبحانه وتعالى. هك أي راهن جلتهم فإنا جا ربي سبحانه وتعالى. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. رقاد بتورا هك أدي جرورا هن جلتنا جا ربي سبحانه وتعالى. ربي سيرجر أمة الإسلام. كيست أمني لا إله إلا الله جتن. أبو إسلام ما أكنا فكات جتني إسلام ما تنيلي مكانهم بالليسنا. إسلام ما هك أولين دابتي. إسلام ما رقاولين دابتي. والله ورب الكعبة ربين كينيا لغر يوجرانك أفن إمجي فكيسا مالي نمتجان كون كان ديسيتي أبي ديسيتي موتومان إسارة قرقودة ججبان كهن نقبو هدوتو إسا درطوري ربي سبحانه وتعالى فولي إسان دبرسي أما تقولني فنار أدتاتي هاجالو مالي فاجيسان دوبا هاجالو مالي فاجيفامي أما سيقلتي هاجالو وانا جيفاميف أرى سيقلتي هاجالو وانا جيفاميف ها هاجالو وانا جيفاميف سيقلي الرانتنا دبين osoo COVID-19 dhufuu baate silaa filannoo tana gartee qaata filmaata kanarraa gartee nuti illeen moohamnee je maal jee beetaa bakka biraatti du'een lubbuu koo aarsaa godha malee aangoo hin kennu je du'eetiin addunyaa tanarraa dhaba malee aangoo tana hin kennu je namtichi kun aangoo tana eenyutu kenne kaleessa mootummaa yeroodhaaf haga gartee biitii tun tasgabboytu haga mootummaan seeraa fi heera tumatee filmaanni gaggeeffamu biyya kana hoggani ja'anii amaanaa itti kennan malee namni isa filate eenyu jira obboleen islaamaa yaa lammiitu eenyu filate mootummaa kana maal je du'een lubbuu kootiin aarsaa godha malee aangoo ani hin kennu je filmaanni fedhe godhamuus abbaan fedhe filatamuudhaaf illee fiiguus iyyaatuma oola malee filatamuu hin danda'u jechuusaati tarkaanfiileen hedduun ni fudhatamaa je kanaafis qaamni qophaa'ee
hojii isaa eegalee jira. Dhaggeeffadhu. Nama ani gartee filannoo kana keessatti hirmaadheetiin filmaata kana fiigee mootummaa kana gartee mormaan nama ja'uuf tarkaanfiin hedduun fudhatamee kanaafis qaamni tarkaanfii kana fudhatu qophaa'ee jira jedhe. Naam. Dhumaatii guddaatu ta'uuf taaje. Dhiiga hedduutu dhangalaafamuuf deemaa je. Aangoo kana nama gartee naan mormu, nama gartee filmaata kana keessatti gartee naan mormu tokkollee dabarsee aangoo tana hin kennuufi je yoo isaan mo'atanillee akkas jechuun dubbiin dhaggeeffadhu tafsiira baraan qabdu. Asumaan je wanni ani qabatamaan isinitti himu Dr. Abiyyi Jabeek wanni an qabatamaan isinitti himu yoo jiraate iccitii ta'ee shakkii hin qabu je. Wanni iccitii jaamu hin jirtu je isiniif hin je dirree baasee filannoo mo'anneerra je. Filannoo kana nuti mo'annee jirraa je. Rabbii sodaadhaati. Hayyoota hidhatti guuranii filannoo mo'atu jaama Jawaar Muhammad hidhatti guuranii Haacaaluu Hundeessaa ajjeesanii kaafa'oo fi kaaba'oo gartee waajira isaanii barbadeessanii aangaa'ootaa fi hoggantoota Oromoon qabdu hunda hidhatti guuranii kaan adamsanii kaan biyyaa buqqisanii kaan ajjeesanii falfaltuu fi wallaalaa fi dhamaatu Awurooppaa fi Ameerikaa fi Awustiraaliyaa fi Kanaadarraa achitti guuratanii warra sammuun isaanii hin bilisoomin garaaf gartee bitamu. Mee akka hangaasaa kana Rabbii sodaadhu mee hangaasaa mootummaan ati mootummaa kiyya jettee deeggartu kun nama gartee osoo filmaanni hin godhamne filatameetiin jiraa jedhu dhiyoota na bara hangaasaan ganda keessan keessa deddeemeetiin kunnoo ganda keessan qoradhee maariyyoo ta'ee akka nama sakraaneetti dhiyoota na feesbuukii ol bahee ganda isaanii qoradheetiin jira. Maariyyoo godhe Oromoo miti maariyyoo jaa. Abboo hangaasa Rabbi isaa qajeelchu. Rabbi isaa qajeelchu. Ana moo ati mi amma fakkeenyaaf kan rakkoo qabu Rabbi sodaadhuti. Mootummaa dirree siyaasaa hidhee jiru. Ati sanuu iccitii ta'e hedduun qabadhee taa'u jira. Hangaasa dhaggeeffadhu. Wanti ati awwadaa irratti godhaa jirtu si quwaan qaba. Hangaasa dhaggeeffadhu. Quwaan si qaba. Iccitii ta'e takka takkatti hin gabbaasan. Garuu sodaa Rabbiitiifin lakkise malee. Dhaggeeffadhu hangaasa. Ol baatee dhiyoo tana Oromummaa nuuf kennuu fi Oromummaan duraa shaaruu jalqabde. Rabbi isaa qajeelchu. Naam. Haaya. Akka salphaatti moohannee jirraa je Abiyyiin. Akka salphaatti Haacaaluu ajjeesanii hoggantoota siyaasaa qaama siyaasaa hayyoota keenya hidhuu ajjeesuudhaan dubartii teenya gudeeduudhaan akka salphatti mootuun akkana jechuudha. Kana obboleen Islaamaa kana obboleeyyan koo so kana ol ani waan hin dubbachuu danda'u hin jiru yoo isin dhugaadhaan kan dhugaadhaaf madoytan hadoodan yoo taatan ani isinimeen jira oppiidiyoon akka harreetii je wannin Birhaana Masqal nama oppiidiyoo keessa ture waggoota 10 oliif nama qaama wayyaaneetis waliin ture qaama oppiidiyoo kana keessatti hedduu nama cimaa ture nama durgaa nama badii keessatti beekamu amma gaa mootummaa kanarraa if duuba deebi'ee toobatee jira. Birhaana Masqal akka jee oppiidiyoon akka harreetii je ni leenji'ama malee nama hin barannee je akka namatti hin baratan. Oppiidiyoon akka harreetti leenji'aman malee akka namatti hin baratan. Amma akka hangaasaa kuni wanni inni barumsi baratee hin jiru. Haguma asii ka'ee garaa isaa guuttachuudhaaf
waliigalaamiti amma yoon dhagayu dirree Itoophiyaa keessatti dirree dhawaa keessatti hangaasaatu dhufee jaanii dirree dhawaa keessatti karaan gurguddaan maqaa isaatiin hidhama jaan rabbii sodaadhaati. Mee rabbii sodaadhaati namtichaan kun maal barate? Maal hawaasa biyya isaatiif gumaache? Hogguu isinin jannu oppiidiyoon akka harreetti yaaddi. Akka harreetti leenjifamte malee hin baranne. Ilmi namaa waa barata malee hin leenjifamu. Harree moo ni leenjista? Karaa kanarra bobba'e jettee yoo karaa san leenjiste karuma sanirra deemti. Ummanni oppiidiyoo they are not creative. Sammuun isaanii uumamaan waa fageessee yaaduu hin danda'u. Waan wayyaaniin amata 27 goote san leenjii isaanirraa fudhatan san sanuma daandii sanitti deebi'anii waanuma san ummata Oromoo irratti hojjechaa jiran sanii ol hojjechaa jiraniiru. Ummanni wayyaaneenumaa xiqqaashollee taatu sodaa ummata Oromoo irraa qaban. Kuni sodaa fi safuulleen qabu rabbiilleen sodaatu kun. Wayyaaneen amata 27 isiin nu bulchite sanirra guyyaa tokko ka oppiidiyoon ummata keenya miidheetu irra nu gubaa jira dhugaan siima. Maaliif alagaadha kanaaf na godhe jettee itti sabbaruu dandeessa ifirraa ittisuudhaaf yaalii godhuu dandeessa. Kun immoo diina mana keessa akkamitti ifirraa eeda. Kanaafuu oppiidiyoon akka harreetti leenji'ame malee akka namatti hin barannee je Birhaana Misqal. Ilma namaa ni barsiisaa je. Fardaa fi harree saree immoo ni leenjisanii je. Fardaa fi harree fi saree ni leenjisan malee hin barsiisan. Ilmi namaa waa barata. Kanaafuu oppiidiyoon waan barattu. Diktaataraa fi wayyaanee amma dur isii dura dabarteerraa leenjii nama ajjeesu silaa bar akkuma isaanii sanitti illee barsilaa leenjii sirritti silaa fudhatan bareedaami. Leenjiin isaaniillee leenjii kashafaa leenjii gartee iccitii wayyaanee nuti yeroo dheeraadhaaf beekuu hin dandeenye. Iccitii oppiidiyoon yeroo gabaabatti irra geenye yeroo gabaabatti guyyaa inni aangootti dhufeen namtichi kun fir'aawna jee sa'a 72 kannee fi Oromoon harka diddan malee. Silaa sa'a 72 ani kanneef san silaa bira dabaruu baattanii. Silaa tarkaanfii fudhattanii osoo sa'a 72 san osoo silaa hin dabarin namtichi kun arraan tan asin gahu. Gaafas dhiifama gaafadhu jettanii wareertanii isiniifillee galuu dadhabde dubbiin. Aranaa waliin sa'a 72 miti amata 10 lakkaa'achuuf deemtan jechuu hunna. Silaa gaafasuma sa'a 72 hannitaniif maal qaba ture? Kanaafuu this is a junior partner of Wayyaane. Akkanagaa meeboo Abu Mus'ab jirta? Abu Mus'ab, Sheikh Abu Mus'ab yoo jiraate takka takka naa barreessi. Abu Mus'ab mee oliin si baasa ol bee dubbadhu. Abu Mus'ab hin jirunsa. Haya ilmaan bilisiqinaa jabbiileen bilisiqinaa jirra jirtu jajjabaatu maal jirtu duba mee isin amma amata 10 nu bulchuuf yaalii godhaa jirtanii rabbii sodaadhaati. Kanaaf Haacaaluu ajjeestanii. Mee Haacaaluu ajjeesu isin aangoo dheereeffachuuf Haacaaluu ajjeesuun maal bu'aan isaa? Amata 50 illee bulchaa barbaadan garuu maa Haacaaluu ajjeestan? Maaliif aangaa'ota takka hoggantoota siyaasaa keenya ajjeestan kaan hiitan? Angorra turuudhaaf Haacaaluu ajjeesuun maal bu'aa qabaata? Maal isin barbaachise? Arra dirreetti baatanii bar nutiitu ajjeesee jettan.
filmaata kana achi fageessinee yeroo barbaannetti taasisuudhaaf gufaata adda addaa taasisaa turre jettan. Akka qaamni mormitoota siyaasaadhaa kan biyya kana keessatti waliin hin mormineef gufuu adda addaa itti goonee hojiirraa isaan ariinee ka agalgilootu huccii isaan goone jettan. Arraan tan akkas jedhabii period. Mee kana mootummaan isin mootummaa haqaati kan jettan. Rabbii sodaadhaati. Dhugaan isin laalti isin nyaatti immoo akka laayyutti akkanatti waan haftan isinitti hin fakkaatin. Kana gaa wanniin insha Allah je'us wanni biraan jiru kanaa olitti amata 50 illee haa bulchuu barbaade. Qabaan Rabbi immoo achi fagaattus achi dheerattus dhufaa jirti. Akkasumas hin jenna nuti. Akkasumas hin jenna. Rabbi Quraana keessatti nu dubbatee maal jaabeeta? واحد دبت رب وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا غندا سندرتي دبرتي تاتي هنده بلي سنيج الراجع رب سبحانه وتعالى يرو إسان لبو وفي ميدان كيستي إسان هنده بلي سنيج وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا يرو إسان لبو إساني وفي ميدان كيستي إسان بلّيسني جرّا دابما إسان غونيتي جرّا جا ربين سبحانه هلاك إسان غونيتي جرّا جا ربين بالما كيستي هلاك مني جا ربين كإسان را بودا هن آني بالمني سن إسان هلاكو كيستي إسان را بودن آنيتي ربين تركان في قداتي فرن إسان بلّيسني جا هندينو بكما تكتي إسان فتني جا ربي سبحانه وتعالى غنافو قافتكو نقافت أيو عيشان سبو حالة قرتي أمني ربي صداتو نخيسة جرون أمني قاري نخيسة جرون حالا كمنا جتي قافت أنو صحابة قافت قلنا مال جي رسولي صلى الله عليه وسلم نمو بكما تكالا هلاكمتن قياك يامامو أكما بديسة نمو ربي برت سبحانه وتعالى خن غاري دلقي غاري خن همتو دلقي همتو الآن ربي قالتك الجافي جي رسول الله عليه السلام دوبا قافتوكو نمتشي قرتي وان براديسي قاتوكو سعيد بن مسيب أكنجي يودتشي أمتني كيستي مدالي هن إرسنته بيسان كيستي قبط لوجين لا العلماء الإسلام أكنا يتشاترون بيتك يوني في حقني مدالي قرتي حق علم نما كان مين يوتا كيس جرات وجين يو بيتي سن امو كان نما هاتو تاتي كان نما غنتو تاتي كان نما جستو تاتي كان چبون اتدلقمون كرا غرميوت هجين فيقي ديمي خيسا به جين علماء الإسلام أكسي نما قرصا ترتي آتي مو موتوما نما نياتا نما أجيسو نما هيدو كان موتوما كيه جتي أكميتي كانان لدت يو إيماني هاقت آفي قلبي كيسا جراتي عمر بن عبد العزيز أكنا جان وإيه نمني نمني دويسا في ملأتان قبه وابليسو غراغرون ما قباهي جان ربين نما ملئسي وابليسو إفي نما دويسي وادلقو والكتات ربين إنسان كتاتو جي عمر بن عبد العزيز مال جي ربين والكتا إنسان كتاتو والربدي دويسان هجتي في ملئسي هجتي osoo namni hundinuu badii dhuunfaan hojjetan hunda irratti balaan rabbii kan buutu osoo taate addunyaan tokkolleen hin jiraattu. Nuti hundinuu badii dho'isaa qabna ta rabbiin nu sattare. Dhageeffadhu. Garuu immoo
namni dirree bahee badii balleessu jaa rabbiin irraa callisuun hundi namaa halaakamaa je kanaafu kuni fiqii qaadii yeroo sanitti gartee ilaalcha isaaniiti yani Umar ibn Abdul Aziz maal je balaan rabbi nama dhuunfarratti balaan rabbi subhanahu wa ta'ala kan buutu osoo ta'e amma fakkeenyaaf ati badii balleessa an badiin balleessa akka silaa halkan irraa badii balleessuun osoo rabbi nu qabe addunyaan tun guutuun hin haftu maaliif namu badii dalagaa bula jechuudha. Diliin namni dirree irratti bahee hojjetu tun immoo rabbi illee tuffattee jirtaati. Akka waan rabbii olitti illee ati gartee rabbii tuffattee badii rabbiin dhuunfatte ati gartee balleessite rabbiin si sattare san dirree baatee balleessitu dhaaddattu san rabbiin subhaanahu wa ta'ala فأهلكناهم بذنوبهم جا ربين سببا بدي إسانيتي في ربين سبحانه وتعالى إسان بليسني جا ربي سبحانه وتعالى عمر بن العزيز اتآتني نما بدي لو يسيد لغوتي في مول يسيد لغو نمت تدر التسبيه لغو تكامي تجا الرحمن دلي مول استي نمت أسباتي دليدوتان نعم موتما ظالم أكا بلسكنا بيبيدا غباتي تدادتون والله بديل بدي قد ناسيما مالف جاي موتومان كن نما أجيسا جرا نما فتا جرا إسلام مالي أك ربي في رسول نو أججت يسونتان أك فدي إستي نوهان نرفتي بابا إسا جلا نغلفتي أمانتي أوفيف إني فدرتي داندي أوفيف إني فدرتي نجراتشو زربات نعم أنجينا الذين ينهون جا ربي سبحانه وتعالى والروتن ديلي الراول او قف ربي نجي اسان باسني جا ربي سبحانه وتعالى حجاج بن يوسف قافتكو سعيد بن جبير وان حجاج جاءوا صداتشا هنتوري سعيد بن جبير خون موتما حجاج بن يوسف جلت توري سعيد هدو نما جينات توري رجي فدو سعيد يچون نم هدو جيناتي سعيد بن جبير جانين لبوتي أكان سباسو ونين حجاج بن يوسف كون نما قرتي موتما أكا أبيي كان توري نما إسا دورات أبتي هندا نجيسا تكاني هدا مرارانتنا أبيين دري به سمي أني حجاج بن يوسف جي الرا أبيي دري به أبيي ابن أبي أحمد أبيي ابن أحمد حجاج ابن يوسف غراغرما باسو هندن دين مال جي الرابيين أنا حجاج ابن يوسف فينجي أبيين أرى أنا حجاج ابن يوسف فينجي نما قرتي فيلماتا كان كيستي ناولين درقمو داف دري به فيلماتا كان كيستي مرمي قجيس وربادو تقول له هلكس نجي تقول له هلكس نجي إيغا قداتو غنك أموف ديما جي إيغا قدا اللي غنك أميجر جي تقول نما موتما كي يكنا روفي چالنج نغورو تقول له هنك إبالو جي du'eetiin dabra malee ani mootummaa kiyya kana hin kannu je nam takkaafachiin dabarsu je abbaan fedhe filmaataa gaggeessu akka salphatti filannee jirra jala muraa je iccitii miti isiniifin hima je moohannee jirra je irraan tan ani Hajjaaj ibn Yusuf je Hajjaaj ibn Yusuf jechuun mootii zaalimaa diktaatara nama takkallee ka dhugaa itti himu kan gartee barbadeessee ajjeesaa ture Hajjaaj ibn Yusuf arra Hajjaaj ibn Yusuf Itoophiyaan dhalchite duba الرأي علمي أبا قدا حجاج ابن يوسف يجي دري قبه الرأني أنا فرعون جي أنا ربكم الأعلى جي قبه أبي ابن أحمد حجاج ابن يوسف الدنباسن سعيد ابن جبير حجاج ابن يوسف وانجي لقي فرلو حجاج ابن يوسف كون أكما أبيين أرانتنا أمة أرموت جتشاج ركنا جي شيكوتي أكا أحمد دين جبلي في رايا بامنشاتين إسن أجيس نمو calistanii nuraatii san jaaniin raayyaa abbaa mancaatiin callisi jaaniin ahmadiin jabaliin callisi jaaniin takka isin ajjeesna jaaniin achi sirraan qabu wallaahi wa rabbal kaaba maqaa rabbi sii kagadha hangaasaan dhiyoota nagabbee ulamaan keenya gurguddaan sheekootiin teenya gurguddoon kana akka gartee abaluu abaluuti je
Ustaad Ahmadiin Jabal marraa takkaa miti marraa sadii ol callistee teessamoo sijjeesna jaaniin gaafa Haacaaluun ajjeefame san gaafa Jawaar hidhame san raayyaa abbaa mancaatiin akkas jaan barruu teessan hunda isin hordofna jaaniin waan isin dubbattan waan isin barreessitan naam dhaggeeffadhu hangaasa akkanatti sheekootii teenya ajjeesaa akkanatti onnee keessatti ajjeesaa akkanatti isaan onni jecha sheekootii isiniif hin bulle dhugarratti isin dhugarra hin jirtan jettee isinit dubbattu akkana sodaachisaa kijibaan dhaaddachuun keessun hedduu itti salfadhe. I'm very sorry. Sa'iid ibn Jubayr Hajjaaj ibn Yusuf isa qabeeti Sa'iid ibn Jubayr kun hedduu nama jeyna lubbuu tee akkaan si baasu nin dandahani beeytaami jeen Hajjaaj ibn Yusuf ijaan akkaan lubbuu tee tana daqiiqa takka keessa sirraa baasuu danda'u numan beeytuu hii jeen maal jeen Sa'iid ibn Jubayr Hajjaaj ibn Yusuf maal jeen beeytaa osoo silaa akkas tahuu beeke jeen Hajjaaj ibn Yusufitu Sa'iid ibn Jubayrin lubbuu tee akkaan si baasuu danda'u mootii zaalima akka abiyyii kana fir'auna zamana saniiti nama isa dura dhaabbate nama isaan mormu nama dhugaa itti himu hunda qalee ajjeesa takka ni barbadeessan biyyaa fageessa Sa'iid ibn Jubayr kun dhugaa itti himu irraa if duba hin deebine dhugaa mootummaan kun hubatuu qabu je'ee itti amanu takka itti himu irraa if duba hin deebine akkuma raayyaa abbaa mancaatii fi Ahmadiin Jabal kana jechuudha dhaggeeffadhu Sa'iid ibn Jubayrin mootummaan kun sin ajjeesa si ajjeesus ni danda'a maaliif callistee hin teenye waa'ee mootummaa kiyyaa kana dubbatu irraa adabadhu jeen badiitii iyya na saaxilu irraa adabadhu jeen nogorsu irraa fagaadhu jeen hawaasa gartee dhugaa itti himtee waa'ee kiyyaa hubachiisu irraa adabatte moo sin ajjeesaa jeen jechuudha Hajjaaj ibn Yusuf ijaan akkuma Abiyyi ibn Ahmad jiru kana jechuun kana jeen dhaggeeffadhu lubbuu tee akkaan si baasuu danda'u numa hin beeytuu hii jeen kana Sa'iid maal jeen osoo sila akkas tahuu beeke ani rabbii tokko hin gabbaruu jeen silaasiin gabbara Allahu akbar Allahu akbar Sa'iid ibn Jubayr Hajjaaj ibn Yusuf akkana jee nuti illeen arraantan Abiyyiin akkas jennabo dhiigaan miti lafee teenya caccabsii gannaqe abbo dhiigaan miti Oromoo fi Oromiyaa barbadeessi ajjeesii fixi yoo barbaadde abbo dhugaa sitti himu mormii dhugaa si dura qabnee gartee sin mormurraa if duba hin deebinu Hajjaaj ibn Yusuf atilleen arra Hajjaaj ibn Yusuf miti Abiyyi ibn Ahmad arraan tanati anilleen akka Sa'iid ibn Jubayr je'een sinja nujjeesuun miti osoo qaama keenya kana tokko tokkoon ciccirtee salliixa danfarra osoo keessee osoo xabbasattee nu nyaatte Oromoo fi Oromiyaa osoo dhabamsiiste arra Hajjaaj ibn Yusuf fi Fir'auna illee osoo taate wallahi wa rabbal Ka'ba dhugaa rabbi dhugaa ummatni Oromoo qabu dabsinee dhugaa ummanni keenya qabu dabsinee dhugaa ummata keenya irra tarkaanfannee wallahi sumaaf dabarsinee numan kannine arraantana kana hubadhu Hajjaaj ibn Yusuf zamana keenya Abiyyi ibn Ahmad akkuma Umar ibn Jubayr je'een sinjaa dhaggeeffadhu Sa'iid ibn Jubayr Hajjaaj ibn Yusuf si jeesuun danda'a jeen narraa ni callistamoon callistu jeen mootummaa kiyyarraa adabattii ni adabattu jeen kijiba ani hojjechu jiru kana na saaxilu ni dhiistimoon dhiistu jeen Sa'iid ibn Jubayr maal jeen beeta wallahi osoo ati kana ajjeestu osoo tahuu beeke sim ati rabbii kiyya kanin gabbaruu miti silaasiin gabbara jeen Abiy osoo ati arraan tana kan jiraachistee nun dhabamsistu osoo taate wallahi rabbiidhaa miti silaasii gabbarra turre garuu akka ati nujjeesuu hin dandeenye waan beenuuf guyyaa rabbi duutan jenne qofa nujjeesuu dandeessa rabbiin gaafa yoo sababa harka keessan keessatti duutan nun jette qofa du'uu dandeenya dhiiga guddaa atu gannaqamuuf deemte jettee nutti ati wakkattu nutti ati dhaaddattu kana sodaaf nuti dhugaa sitti dubbachuurraa if duba hin deebinu hattuudhaati fir'aawnati zaalimaati
مجرماتي أبي ابن أحمد أتي ظالمة ظالم فرعون زمن كناتي مجرم زمن كناتي حجاج بن يوسف زمن كناتي أبي أحمد بالله عليكم حجاج بن يوسف الراتي قرتين صدا تشستو فرعون درن صدا تشستو نبي موسى عليه الصلاة والسلام قاف قرت ربي سبحانه وتعالى فرعون نرات الاستمو سين أبم سيسا سين أجيسا سين فنسا جئن فرعون نبي موسى عليه الصلاة والسلام سيقلي خاندوب ربي سبحانه وتعالى نبي موسى وان أجائبات أميف ربي سبحانه وتعالى زمانا خنبيتا آية اسم قرسيسنيتو مسن رك أرانا ملي مال جيبيتا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم الله أكبر لل فما آمن نعم نبي موسى خنت قرتي توتواتي قطاتي ملئ إسافين أمن نجي ربي لقومسي نبي توسان فرن نجي على خوف سببا قرتي صدا فرعوناتف صدا أجيفدو آياني سنبودا وإن فرعون لعلى في الأرض فرعوني دچي تنكيستي هدو الأنتما هدو إفدادي يسي أنا اسم فنسيتين هركا في ميلا كيسن توكو الدفال لا اسم قري اسم فنسا جين وقال موسى يا قوم يا أمتكو يا موسى إن كنتم آمنتم بالله يو كان تقال ربي كان تقوم ستيوتا تجين فعليه توكلوا رب ما كيسا سبحانه وتعالى رتير كداجي ربي جرنا المان جبيلي بيبي بلسغنا أبي رتي نركتنا كت إن كنتم آمنتم بالله يو كان تقال ربي تقوم ستنتاتا فعليه توكلوا ربي رتير كدا وموسى أمة إسات جينيس ننجا أمتكين نعم مالف تقو مالي غرس ديما جرتن تقو مالي أبي نبي كين يجا جرتن نبي هشارم يجا جرتن تقو مالي نعم نبي كان بودا نروفو سنجرو إن كنتم مسلمين رب مرة تركدا إركون كين ربي رجا غر ربي ديبيا نوتي جواري رتي سنركن أبو داود جال داود رتي سنركن أباو رتي سنركن كافار رتي سنركن بلسكن رتي ربي رتي ركن غرو إسا لغا ربي أبتي أمتا لغا رتي هقنو مو ودفيت جنان إسا مو تكا في قدا كن يبربديسو وربادو رابطو جنان نعم دوبا سعيد بن جبير osoo silaa rabbii ta'uu kee silaa beeke silaa sin gabbaraa jeen waan feete jettuus jeen boodarra ani rabbii tokko qofaan gabbaraa jeen eegas booda Sa'iid fuudhee ajjeese Hajjaaj ibn Yusuf kun Hajjaaj ibn Yusuf akka Sa'iid ibn Jubeer ajjeeseen rabbiin dhukkuba hama itti qabe duba dhukkubsatee akka malee rakkoo guddarra seenee jaan wannin إمام الحروين يروشني أول إسا سوداتشيسان تقيفدو موتين زمن إسا أبلي سيفي تقابتي مال جنبيتا مرمتي تقابي يادك ججيري جين
akkuma mootummaan Itoophiyaa kun bilisiginnaa dhaadheessa bilisiginnaa deeggara bilisiginnaa waliin dhaabbadhaa jiru kanatti mootiin zamana imaama guddaa al-Harawayn jedhamu sayfii ablee asitti itti qabanii maal jaaniin yaada kee mootummaa kanarraa jijjiiradhuu jaaniin maal jaa Harawayniin wanti isaan naan jaan callisii waa'ee warroota mootummaa waan isaan miidhuu ummata miidhaa jiran kana numa gattee hin dubbatinii gabroonfataa waa'ee isaa hin dubbatinii mootummaa nama gabroonfataa jiru nama ajjeesaa jiru kana waa'ee isaa hin dubbatinii naan jaanii jee ablee asitti naqqabanii ani garuu callisuu hin danda'uun jeenje dhugaan na keessaa dubbataa je akkasii isinii dhaamne gaa rabbi illeen subhaanahu wa ta'ala bakka hedduutti nu dhaame bakka hedduutti nu dubbate rabbiin waa'ee dhimma gartee kanaatiin yoo waa hubachuu barbaadan qissaa nabi Muusaa alayhi salaatu wassalaam dubbisa waa'ee nabi Muusaa alayhi salaatu wassalaam jidduu isaatii fi Fir'auna jidduutti argamte waa hedduutu jira رب سبحانه وتعالى جينما رب نبي موسى فن عليه الصلاة والسلام سورة أعراف سورة يونس سورة هود سورة هدو خيسة رب رادو بتا فنافو دبساني سننجا إن شاء الله akkasiga ishinitti dheereessiitiin jira ilmaan jabbiileen bilizigannaa jiraadhaa mee agaa rabbii isin jiraachisuuf inshallah guyyaa tokko numa hubattani salaamu alaykum rabbi mootummaa kana duraa cabsu rabbi subhaanahu wa ta'ala nama dhugaadhaan biyya san bulchu warra dhugarratti nu ceesisu rabbi bakka nu haa buusu baga gartan baga hubattan baga nama nujjeesaa jirus waan nujjeesaa jiraniifis baga iccitii garree baga barree nageenya jiraadha wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu kanaa ol immoo oromoon cimee hawaasa isaatiif waan dandahu gumaachuun baraaruun dirqama jeetiin amana kaleessa daran dachaa hojjechuun dalaguun nurraa eeggamaadha nageenya jiraadha wassalaamu alaykum